Nagaan isiniif haa ta'u. Kun qophii keenya isin gaafannuu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa Lalisaa Dirribaati. Faaya Film Production and Entertainment abbaa qabeenyaa akkasumas immoo hoogganaadha. Akkasumas immoo piroodiisara fiilmii Hawwiiti. Hamma dhumaatiin waliin turaa daawwadhaa. Lalisaa waamicha keenya kabajjee waan dhuftee fi guddaa si galateeffanna. Baga nagaan dhufte. Isinillee yeroo barbaachisaa kanatti waamicha kana naa gochuu keessaniif baay'ee ulfaadha. Galatoomaan jedha. Tolemee egaa gidduu kana ajandaa sooshaal miidiyaa ta'ee kan jiru waa'ee fiilmii Hawwiiti. Mee gara sanatti seenuu keenyaan dura piroodaakshiniin keessan hojii akkamii fa'aa hojjetaa ture? Piroodaakshiniin keenya akkuma beekamu dhugaa dubbachuuf hundeeffamni isaa dhiyoodha. Garuu hojii kanaan dura muuxannoo hojjechaa turre ani akka ofii kootitti hojii hojjechaa ture hin qaba keessumaa dhimma fiilmii keessatti. Barnootas yoo ta'e barnoota dhimma aartii kanaa wal qabatu barnoota muraasa waan inni ofii koo baradhee waan hin qabuu fi siluma achumarraa kaasee barreessuu iskiriiptii kana bocuu diraamota gaggabaabaa hojjechuu ani ofuma kootillee taatoo ta'e hojjechuu kanatti erga dhufee waggaa 5 lakkoofseera natti fakkaata. Qabeenya piroodakshinii ofii keenyaa seetu goonee qabaachuun keenya garuu amma waggaa 2 akkas waggaa 3 keessa jira natti fakkaata. Piroodaakshiniin suni dhugaa dubbachuuf fiilmii Hawwii hojjechuu irratti isa jalqabaati. Akka dhaabbata Faaya Film Production and Entertainment jechuudha. Hojii isaa Hawwiin hojii isaa jalqabaati. Garuu Hawwii dura hojiilee hojjechuuf karoorsan hedduutu ture. Seriyaal diraamaa fiilmii kan biroon illee hojjechuudhaaf kan walii galtee goone barreessitoota faana hojjechuuf turre hedduu ture. Achi keessa Hawwiin hojii kitaabni sun kitaabuma akka beekamu kitaaba nutis dubbisaa jaallachaa guddanne waan ta'eef carraa san argannee hojjechuudhaaf isa dursine jechuu barbaada. Tolemee jalqaba yaada Hawwii gara fiilmiitti jijjiiruu akkamittiin fiddanii akkamitti jalqabdan? Waa'ee fiilmii Hawwii yeroo kaasnu dhugaa dubbachuuf yeroo eebba fiilmii kana miidiyaa baay'ee irratti dubbachaa turreerra. Fiilmiin Hawwii kitaaba Hawwii kana dubbisaa turree yeroo barataa turree yeroo elementarii turree yeroo haayiskuulii turres kitaaba Hawwii dubbisaan turenis akkuma nama Oromoo tokkotti nan jaalladha kitaaba sana. Seenaa barreessaa kanaas dhagaa miidiyaa irraa dhagaa reediyoo keessaa dhagaa guddannee baadiyyaatti yeroo reediyoo dhaggeeffannu sagalee isaanii dhagaa guddannee hin kabajnaa hin jaallanna. Jalqabuma dhaabbati keenya Faaya Film Productioniin hojii mandaastirii aartii Oromoo irratti hojjechuudha karoora isaa kan xiyyeeffannee jalqabne. Ani yeroon ofii kootii taatoo teessoo hojjechaa ture yeroon ofii kootii iskiriiptiiwwan gaggabaaboo barreessee YouTube irratti fe'aa ture. Hanqina piroodakshinii jiru fa'aa ilaalaan ture. Dhannee yeroo baay'ee iddoo gara biraatii kireeffannaa daftee deebisuuf jecha isa yeroo qusachuuf jettee waraabbii waraabbachuu qabdu yerootti miisis jalaa ta'u jira taatota kee fa'aa jarjaraa jettee wanni matti xiqqoo si mudatu achi keetti waan ilaalaa ture sana maal qabaa piroodakshinii yoon qabaadhe waan jedhu fedhii koo ture yerooma sana yeroon hojii sana keessa ture ergan barnoota aartii sertifikeetii baradhee gara hojii kanaatti galee ogummaan koo dura kanan turre barnoota biraadhaan kanan hojjetaa ture. Ergasii booda ergan hojii kanatti seenee garuu piroodakshinii qabaachuun qaba waan jedhu xiyyeeffannoo koo ture. Namni kamiyyuu wanta jaallatu tokkoo fi of dhaabuu waan barbaaduu fi akkuma sanaanis kanarratti of dhaabuu yaadeetanii piroodakshinii hundeessee gaafa piroodakshinii kana hundeessinu waanuma aartii kanarratti hojjechuu ture mul'ati keenya. Qaawwaa piroodakshinii dhimma hojii indaastirii fiilmii Oromoo kana keessa jiru fooyyessuu qulqullina jiru hanqina jiru hunda fooyyessine irratti hojjechuu ture. Sanarratti xiyyeeffannee hojii kanatti kan dhufne jechuu barbaadeni. So erga gara fiilmii Hawwiitti gaafa deebinu yeroo sana hojicha jalqabuu fi hojii kamiyyuu jalqabuuf diraamaa haa ta'u fiilmii haa ta'u waan jalqabuuf karoorfanne sana keessa fiilmiin Hawwii gara dhumaarra dhufe. Nuti jalqaba iskiriiptiin ana bira jirus jira. Seriyaal diraamaa kan mucaa hiriyaa koo tokko amma biyya Kanaadaa kan jiru kan saallee jira ture hojjechuuf fituu jennu inni na bira kan deeme. Iskiriiptii baay'ee jabaadhaanis yeroo sana hojjechuuf jennee humna dhabnee piroodakshinii dhabnee kan adda kunne innis na bira jira ture.
Ergasii immoo namoonni hedduunis iskiriiptii fiffidaa turan fiilmii isaa ta'uu diraamaa isaa ta'uu yoo xiqqaatee seriyaal diraamaa 3 fi fiilmii iskiriiptii 2tu na bira ture kan koo dabalatee jechuudha. Kan yaadni fiilmii hawwii jedhu kun kara nama biraa odeeffannoon na bira dhufe. Mucaa kaameraamaanii na bira hojjetaa ture tokko beekamaadha. Fiilmii kana keessatti illee gara dhumaatti daarakterummaa isaa kan xumureessadha. Kara isaa odeeffannoon na bira dhufe jennaan inni sarpiraayizii ta'e natti odeeffannoo dhaga'ee jechuudha. Inni gara madaalamii guulallee jiraatanis odeeffannoon argata gara sanaa ijoolleen keenya baay'inaan achi waan jiraniif dhufee gaafa naa kaasu baay'een gammadeenis hojiin ofirkaa qabu qophaa'ee lafa jiru itti maallaqa baasnee jiru caalmaa isan waa'ee hojii sanaa dhageen gammadee maal taariitus hojjennee itti milkoofna jedhee yaada jedhee murteesse an ofii kootii isa hojiinis mari'annee jechuudha. Akkamittiin argachuu akka dandeenyu teenye mari'annee mucaan odeeffannoo kana kennee fi isaanii wajjin hariiroo guddaa akka qabu barreessaa kana wajjin hariiroo guddaa akka qabu nuu kaasee isa boodaa yoo isaan tole jedhan nan fidaa gara istuudiyoo keessanii nan fida biiroo keessan fidee wajjin haasoftu nuun jedhee waadaa nuu galee dursa isaatu dhufee jechuu barbaadeen mucaan sun barreessaa ture innis maqaa isaa amma dagadheera. Dhufee nu dubbisee yaada kanas nu wajjin mareetee obbo Isaayyaasiin argee isaanii wajjin akka dhufu nu murteesse jechuu barbaade. Guyyaa obbo Isaayyaas istuudiyoo keenya yookaan gara biiroo keenya dhufuu barbaadan sana ani baay'ee gammadee eegaa ture maaliif namoonni waggaa mucummaa koo kaasee sagalee isaanii dhagaa guddadhee kitaaba isaanii dubbisee jaallachaa ture arguutti sunoo naaf gaadha akkan kana miira koo kana miidiyaa hedduu irrattis dubbachaa tureera maaliif nama jaallattu tokko arguu baay'ee si gammachiisa nama fakkeenya sii ta'u keessumaa hojii hojjechaa jirtu keessatti jechuudha. So gaafa isaan dhufanii kan inni isaanii ibses kanuma utuma hojii kaa olii hojiin hojjennuti as dhuftanii nus reefu piroodakshinii haaraa hundeeffannaa isin hojiin suura kaane nuufu kun gaadha hojichi yoo hin hojjetamu ta'eyyuu jennee jaalala walii qabnu walii ibsinee walii wajjin mari'annee guyyaa jalqabaa gaa wal baruu waan ta'eef dhimma hojichaallee diteelii walii galuullee dhiisuu dandeessa. Guyyaa jalqabaa akka kanaan adda baan isaanillee guyyaa sanaatiin nama guddaa wayii tokko wajjin dhufanii nama naannoo sana jiraatu nama keenya kan ta'e jechuudha. Guyyaa biraa beellama waliin qabannee bilbilaanis waan waliin haasa'uu qabu waliin haasa'aa turre gaa isaan faana maaliif baay'ee waan hin kabajuu fi yaada isaaniin ala yaada biraallee haasa'uun bira waan isaan naan jedhe irratti yoo ta'e gaanis dhaabbate koo yoo xiqqaate hojjetee bu'aa argate bor akkattuuf waan hin barbaaduu fi waan faayidaa irratti waan dubbachuu qabu akkuma nama isaan kabaju tokkotti dubbachaa ture jechuu barbaadeni. Guyyaa lammaffaa deebinee ol arginee akkamitti akka hojjetamuu qabu iskiriiptiin suni akkam qophaa'ee akka jirullee ilaaluutti dhufne. Gaafa iskiriiptii sana ilaallu iskiriiptiin suni kan seriyaal diraamaaf qophaa'edha malee kan fiilmiif qophaa'e miti. Egaa iskiriiptiin fiilmiif seriyaal diraamaa gargar akka ta'e ogeessi barreessonni jajjaboo hin jiru waan ta'eef isaanuu dubbachuu kan danda'u waan caalmaa isaaniidha. Anis muuxannoo xiqqoon qabu irratti nan beeka waan ta'eef erga waan hunda dubbannee haala gatii akkamiin akka hojjechuu qabnu waan hunda haasofnee walii galtee mallatteessinee isaanis nama isaaniif wabii ta'u anis akka dhaabbata keenyaatti dhaabbata keenyaaf ta'ee mallatteessee faayila erga goone booda iskiriiptii faayila sana laatanii kompiitara irra galchee dubbisuun jalqabe. Waliigalteen keessan garuu maal of keessatti hammata ture? Waliigalteen keenya kan inni of keessatti hammatu tokko akkaataa deemsa hojichaati. Fiilmii kanaa akkamitti akka hojjechuu qabnu itti gaafatamummaan dhaabbata sanaa maal akka ture akkamitti produce gochuudhaaf kan fudhatedha walumaa gala dhaabbati keenya fiilmii sana produce gochuudhaaf fudhate baasii fiilmii sanaa bahu hunda baasee gaafa fiilmiin sun hojii irra oolee eebbaaf galmatti yookaan sinimaatti dhiyaatu bu'aa argamu immoo persentii qaamni barreessaan kun argachuu qabu. Sunillee caqafameeti waliigalteen kan qophaa'e. Egaa hawwiin kitaaba baay'ee bareedaadha, kitaaba jaallatamaadha. Obbo Isaayyaas immoo nama kabajamaa gaazexeessaa akkasumas barreessaadha. Dhaloota keenya ta'e hawwii namni hin dubbisne jira jedhee yaadu namni hundumtuu hawwii sammuu isaa keessaatii qaba. Waliigaltee yeroo gootanii Obbo Isaayyaas waa'ee bu'aa qofaa irratti dhamoo fiilmicha irratti ga'een isaanii maal ture maal irratti waliigaltan? Obbo Isaayyaas abbummaa fiilmii sana akkuma hojjennu nuu kennani. Bu'aa argachuu qaban irratti kan walii galle immoodha. Fiilmii sana
waan hundumaa kan danda'u dhaabbatadha. Dhaabbata Faayaa Film Production and Entertainmentidha. Garuu erga dhumee booda immoo bu'aan argamu irratti meeqa akka argachuu qaban irrattidha kan walii galle isaanii wajjin. Malee wanni addaa isaan qooddatan hin jiru achi keessatti. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofmariin isiniif darbudha. Qophiilee keenya kanneen biroos yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuudhaan daawwadhaa. Yaadaaf qeeqa qabdan nuun ga'uun dagatinaa nu waliin tura. Egaa obbo Isaayyaasis yeroo darbe kan miidiyaa irratti haasa'anitti kitaabni hawwii jedhuu fi fiilmii isin hojjettan waliin fakkaatudha kan isaan jedhani. Mee isa dura yaada isinii kennanii beeku namoonni fiilmii sana daawwatan Finfinneetti yeroo eebbifame namni fiilmiin hawwii fi kitaabichi waliin fakkaatu isiniin jedhe jira kanaan dura. Hojii fiilmii seesoo yookaan diraamaa tokkos gaafa hojjettu dhugaama isaa yoo dubbanne tootaalii perfektidha yookaan guutuudha jechuu hin dandeessu. Hojii hin hojjettaa ati waan kaleessa jiru yookaan immoo wanta nam fooyyessa jettee yaadu tokko hojjettaa. Namni immoo ogeessisii ol hojii sana keessatti muuxannoo dheeraa qabu tokko immoo bakka kanatti kana ta'uu qaba jedhee rikamendi uumasti godhu yookaan immoo unuma yaada sii kenna. Yaadni kunis tureera hojii fiilmii hawwii keessa. Yaadni akkasii immoo yaada jaalala hojii sanaaf namni qabu dhiyeessuudha malee yaada hammeenyaadha jedhee hin fudhaddooni. Fiilmii hawwii eebbisnee akkuma gabbaaneen yaadonni barraan hin jiru keessumaa namoota jajjaboonii dhimma ogummaa kana keessatti gahee guddaa qabu jedhee yaadu nama lamaan tokko barreessaniiru nama tokko faana qoosaan ture maaliif personaalillee waan itti siquu fi even guyyaa eebba fiilmii sana isatu sagantaa kana hojjetu ture jalqaba irratti isatu narratti barreesse waan na jaallatu barreesse namni sun jedhee yaada maaliif fooyyessuu qaba jedhee akkam borittuu fi hojii gaarii hojjedhu malee hammeenyaaf akka hin taane beekaa. Anis keessaa waan itti qoosee deebiseef nan qabaachuu barbaadeni. Yaadni hundumti immoo yaada si ijaaru yaada kallattii qajeelaa qabu jettee fudhachuu hin dandeessu. Namni xiyyeeffannoo mataa mataa isaatii qaba. Kaan dhuguma akkati bor hojii gaarii hojjettuuf yaada hanqina jiru sii kennuu danda'a. Kana amilee kee cabsee hojii haala si godhu kan hin taane jechuu barbaadeni. Kanumti immoo amilee kee cabsuudhaaf yaadi kennamus hin jiraata. Inni kun unuma jira. Keessaa filattee kamtu naataa jettee fudhachuun immoo dirqama nama waan sana keessa jiruuti. Garuu hojii fiilmii hawwii irratti yaadni barraa tureera. Hanqina qabaa hin qaba. Itoo hin qabutee yoo jecha hojii sirrii miti jedhee yaadaan. Maaliif ani namadha waaqa miti. Kan waan guutuu hojjetu waaqayyoon qofadha. Hojii tokko ana gandandeen hojjedhee keessumatti hojiin kun hojii haaraadha dubbachaa turre baay'inaan waan kana irratti obbo Isaayyaas hojii miidiyaa irratti yeroo eebbasaaf jala dubbachaa turre hojii haaraadha muuxannoo kan irraa arganne hin qabnu. Muuxannoo nuti irraa arganne yooma keessumaa mucaan barreessaanii iskiriiptii kana yeroo durallee yaada sii kaasaa ture iskiriiptii kana gara fiilmiitti deebisne erga obbo Isaayyaas irraa fuunee gara fiilmii iskiriiptiitti deebisne waan ta'eef mucaan deebisee yeroo waraabbii irra turre isa wajjin mari'achaa waraabbii waan waraabuu fi na ergaa ture fiilmii afaanota saba biroo keessaa afaan Ingiliffaa keessaa afaan garaagaraa keessaa kana ilaalimee nama daayirekteera sana faana badaa hariiroo qabu waan ta'eef kan ergimee abaluudhaaf naan jedhaa ture. Namoonni akkasii jiru namoonni hojii hojjettu amilee gaariin akka hojjettee xumurtuuf hojiin kee akka kalaqisaa toluuf si gargaaran hin jiru. Faayidaa addaa waan irraa argateef sun taane jaalaluma hojichaaf qabu godhaa ture namni kunillee. So muuxannoo gaarii waan irraa fudhannu hin qabnu turre jechuu barbaadeni. Kitaabarraa fiilmii qopheessuun baay'ee ulfaataa jabaa akka ta'e ergan hojjedheen arge. Anaan akkasitti yaadneen ture. Kana yaadee jalqabee jaalaluma kitaaba sana dubbisee dhuguma kitaaba hawwii gaafa dubbistu yoo fiilmii ta'u maal ta'a jettee eenyuyyuu namni waa'ee sanaan baranne namti waa'ee fiilmii hin beekneyyuu gaafa gara fiilmiitti waan ajaa'ibaa ta'a jedhee yaada waan ta'eef sirriidha dhugaadhas immoodha. So miiruma sana fudhannee seenne malee kaleessa dheengaddaa utuu akkana kitaabarraa fiilmii qopheessine irra ta'e dadhabbii isaa baasii isaa ulfaatina isaa ilaallee yaaddoofnee duuba deebuu dandeenya turre. Muuxannoo dhabuun si'a tokko tokko akkas wanta sitti ulfaatu yookaan aarsaa si kaffalchuu keessallee si galchuu danda'a. Sanas ta'u kanas ta'u nuti aga dandeenyutti seenaa hojjenneerra. Hojiin kun hanqina numa qaba. Hanqinni isaas waanuma dubbatamaa turedha. Eenyuyyuu kanuma beekuudha. Garuu waan
kana baay'eedhuma arbeeffamee production irrattis maal irratti haasa'amu miti. Inni kuni namootuma callisanii saayidii tokko qabatanii dubbatan yoo ta'e malee yookaan dhaabbata keenya kuffisuudhaaf yookaan akka nuti amileen keenya cabee borojii biraan hojjennee fi namooti dubbatan hin jiru. Ani nan beeka isaanis hin beeku. Deebii isaanii deebisuu barbaadu miti. Ani isaanii dhaggeeffachaa hin jiru. Waan inni ilaalu mul'ata keessa koo jiru hojjechuudha. Dhaabbati kun Booris Iftaanis itti fufee hojjechuudha. Gamanumaanuu yeroo dhiyootti hojii haaraa qabadhee ba'uufan jedhanii waan hojjechaa jiru nan qaba. Yoomii hojii keessan jira hojiin dhaabnu dhaabbati keenyas hojiin dhaabu. Akka hanqinaatti hanqina hojiitti hojiin suni hanqina mataa isaatiin ni qabaata. Qulqullina production irratti haa ta'u kitaaba sana kallattiin fuutee fiilmiitti deebisuu irratti yaadota dubbataman hin jira. Garuu dhugaan namni kamuu beekuu qabu tokkotu immoo jira. Kan akkasitti keessa illee dubbachuun barbaadne ture. Garuu dhugaamti beekamu tokko jira. Dhugaan sun maali yoo jette iskiriiptiin fiilmii sanaa fi kitaabni hawwii waliin ilaallatu yaadota jedhuu fi kun dhimma produuseraa fi production managerii ilaallatu miti. Daarekteera wajjin haasa'ama. Maaliif produuserri faayinaansii dhimma hojii kanaaf ta'u baasuudha ga'een isaa. Kana eenyu beeka. Production manageriin wantoota dhimma hojii kanaaf deemsisan meeshaalee production irraa kaasee wantoota taatotaas barbaachisan sanarratti hojjeta. Garuu dhimma iskiriiptii fi dhimmi fiilmicha barreessaa fi daarekteera wajjin kan haasa'amu. Waliigaltee kan godhe garuu dhaabbata keessanii fi obbo Isaayyaas jedhamtiire. Kanaafiyyuu waa'een iskiriiptiis ni ilaallachuun isaa hin hafu. No, kana nun ilaallatu jechuu koo miti. Ituu matee iyyuu kan waa'een kana hanqina uumaman kana maaliif uumame akkamitti uumame jedhamee komeen irratti kan kaa'amu tuutee kan daarekteera sanaa fi daarekteera sana balleessee jechaa jira miti ammas. Daarekteerri isaa gabeekoo hojjete waan gaarii ta'u jedhee hojjete. Yoo akkas ta'e dibeetingiin nu gidduu tureera. Amma fakkeenyaaf daarekteeraa fi nu gidduu taatonni iyyuu hin beeku baay'inaan. Yoo akkas ta'e tarii wanni kun aangilii isaa gadhiisee tokko dheerachuu danda'a. Lammaffaa immoo istoorii kitaabicha irra jiran kallattiidhaan fuunee dhiyeessuu dandeessa wanta jedhu irratti rakkoo hin kaasuu laata wanta jedhu numa jira yeroo hojjechaa turres. Isaaniyyuu keessa beeku obbo Isaayyaasis waliin mareechaa gochaa ture waan ta'eef. Yoo akkuma jirutti slowly fuunee kitaabuma sana fiilmitti deebisna jenne kitaabichuma dubbisuu wayyaa maal fiilmii maal barbaachisaa ree? Maal fiilmiin pirootii mataa isaatii qabu miti ree? Waan yoo xiqqaatee bakka itti wanta ta'e tokko miira saaspeensii wayii uumuu dandeessu wayii numa uumta aayidiyaa numa dabala daarekteerri. Wantoonni xiyyeeffannoo amma kaballaan sunfaan hin barbaachisu hawwiin intalaa maatii faana wal loltu miti. Wanni jedhamu kun dhugaa isaa dubbachuuf yaaduma daarekteerri dabaleedha. Anis kitaaba sana dubbiseera. Even fiilmii sanarrayyuu iskiriiptiirrayyuu hin jiru ture daarekteeruma dabalee yaada kana. Kana dabaluu isaatiif immoo an amma production manageriidhas. Dhaabbata Faaya Entertainmentis kan hoogganu anadha. Produusera akka produusera dhaabbatu sana waan ta'eef jechuudha. Wantoota kana hundumaa akkana godhi jechuu daarekteera irratti yoo loodii godhe daarekteera na jalaa hojii jalaa booringii isa godha waan jedhus na yaada yeroo hojii kan hojjechaa turre. Garuu gargaaraan isaa mucaan daarekteerri kan dhumarratti xumure hin jira waan ta'eef isatti ni himan. Inni illee itti hima. Inuma jira jechuudha gama hojii aartii keessa keessumaa waraabbii keessatti yaandoon akkasii wal falmitan jirta. Taatota faana daarekteerri illee waluma dhabaa kun hojii keessa waan jirudha. Addatti wanti haaraan nurratti uumame hin jiru. So maal jechuu barbaadeni dhimma hojii sanaa irratti xiyyeeffannoo guddaa kan irratti gadi fageessee dubbachuu qabu daarekteeradha. Daarekteerri immoo yoo xiqqaate persentii 70-80 erga waraabbii deemee booda innis sababuma dheerachaa jira hojiin kun nurkatti dheerachaa jira. Kitaaba waan ta'eef jettee ati kitaabarraa yaadatti daddabaltaa maal jettaa yaada isaa dheeressaa jirta waan jedhu yaada wal hubachuu dadhabaa dhufne. Innis yaaduma kana muufatee hojicha dhaabee innis yeroo hojii sana dhaabee dhaabeera jedhee beeksisee ganaa nama haaraa daarekteera haadhaa finnee hojii kana keessatti immoo ammas kostiin taane keessatti kufurraa
assistaansii masaa mucaan ture yaadicha beeka hojjemaan ture waan ta'eef inni fuudhee xumuree jechuu barbaadeen. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuuti keessummaan keenya guyyaa har'aa Lalisaa Dirribaati. Hamma dhumaatti daawwadhaan waliin turaa YouTube keenya subscribe godhaa. Egaa kitaabni daayirektii yookaan immoo kallattii maanii fiilmii hin ta'uun jijjiirama yeroo fiilmii ta'u foormaatii fiilmiitti jijjiiruun dirqamadha. Akka baanerii keessan irraa argetti screen play keessan kan barreesse Kaachoo yookaan immoo Iddanaqaachoo Warquuti. Yeroon fiilmii kana waa'ee fiilmii kanaatiif si gaafachuudhaaf si beellametti odeeffannoowwan tokko tokko qulqulleeffachuudhaaf namoota tokko tokko gaggaafataan ture. Egaa yeroo kanatti information an argadhe screen play Kaachuun barreesse peejii 100 kan ta'a kan kitaaba sana gara fiilmiitti ni jijjiire kan isin fiilmii irratti fayyadamtan garuu screen play fuula 41 qofaadha kan jedhu dhageen ture. Maqaan kan barreeffame kan Kaachoo Giiteeti maaliif jijjiirtan screen play sana? Anis dhugaa dubbachuuf kanuma Kaachuuttan beekaa peejii 40 waan jedhu anaaf odeeffannoo haaraadha dhugaa masaa dubbachuuf har'a nagaa jira yaada kana. Tole lamaan isaa wal bira qabeessi argisiisu. Maybe yoo jiraate. Tole. Lamaan isaa ilaalitti. Inni kun saayidin Kaachoon barreesse peejii 100dha. 92 or 100 akkas wayii ture. Kan isin fiilmiif fayyadamtan kan jedhu garuu peejii 41 ittaanii kan jiru sanadha. Anillee maal se'en ture kan jalqaba obbo Isaayyaas nuu kennan episoodii 82 kan jedhu faayilaa diraamaatiif qophaa'e sanadha kan isaanillee dhingada kaasanii turanii namoota qaamolee kan biroo wajjin olii galtee goggodhanii hojjechuuf turanii adda babaan sana peejii isaa hin beeku garuu akka diraamaa raadiyootti wayii qophaa'e iskiriiptichi. Kana garuu dhugaa dubbachuuf eenyu akka barreesses Kaachuu jedhamu gajjallaatti barreessee jira bichi. I don't know. Akkanan beeku isa akka dhufeesee ati naa qoradhu. Hayyee ani akkanii odeeffannoo argadheetti egaa fiilmicha kan isin hojjetanii kan peejii 41 sanarraati kan jedhu information waan argadheefidha. Tole kan biraan obbo Isaayyaas fiilmii sana agarsiifamuu dura kan daawwannee dubbataa turanii yeroo beeksisaa walumaan hojjetaa turtan fiilmii sana agarsiisuudhaaf dursitanii garuu akka ittiin agarsiisnedha kan isaan dubbatanii mee maaliif ture kan isaanii dursanii ni ilaalle? Yaada kana isa dhageen ture yeroo hojicha keessa turres normaalii immoo hojiin kun yoo xiqqaate waggaa tokko waraabbii irra turre waan nu rakkisus wanta maal gochuu qabnus waa'ee istoorii irrattis haa ta'u maal irrattis haa ta'u fana lookeeshinii irrattis haa ta'u wanta maybe akka kitaabichaatti nu dhufuu dide maal goonu moodifaayi goonu kun nu dhibee maal jennee hojii naasaa hojjechaa turre. Gonkumaan hin argine waraabbii akkas guyyaa tokko lama mana kootti taate qofanii maal wanti jedhu wayii akka kaasaan dhageen ture. Erga odeeffannoo kaa dhaggeeffadhe dubbichanis garuu akka sana miti dhugaa jiru dubbachuun gaariidha. Dhimma hojii kanarratti guyyaattuutu walitti himin ajandaa gooneetu irratti hin mari'atin hojii kana hojjennee asiin hin geenye. Garuu erga xumurre ediitii goonee booda itti agarsiisu maal turee beellama galma tiyaatiraa biyyaalessaa iyyamsiifachuun baay'ee ulfaataa akka ta'e namoota waan sana keessa seenanii argantu beeka. Kan akka Leencoo Fiqiruufaa kana hin beeku isaanis iddoo isaatti agarsiisaa tura waan ta'eef baay'ee madadhabsiisaadha galma sana argachuun. Maaliif galma biyyaalessaati biyyaalessa jechuun uummata Itoophiyaa kamuu kan itti fayyadamu jechuudha. Galmi sun immoo galma tiyaatiraati malee fiilmii achitti eebbisuubbaadhaa iyyamamuu miti jarri. Tiyaatiruma jedhanii maqaan isaayyuu. So kana faasii kaasuma gaafa iyyamsee jechuudha. Baay'ee rakkoo ture. Hojii keenya kana immoo xiqqoo ishee akkaataa istaandardii isaatiitti akkaataa jaallatamummaa hojii kanaatti yoo machitee gaariidha waan jedhu tokko wanni achi teessumni isaa wantuun isaa giddu galeessummaan isaa achi turre filatamaadha waan ta'eef mirga amma argannetti uummata Oromoo ammaa yeroo ammaa kana waan tokko waan barbaadu argachaa jiru irratti itti fayyadamummaa iddoon sun dur rakkoo qaba ture amma xiqqoo fooyya'aadha waan ta'eef sana nus ilaalcha keessaa waan qabnu dhannee gaafanne argachuu irratti baay'ee yeroo nutti fudhataa ture. Yeroo sana immoo wanta biraa tokko ture fiilmiin kun toorii gochuudhaaf beellama qabatee ture aga Osfaanaa irratti jechuudha dhugaama jiru yoo dubbanne. Ani interviewun koo hin baasii
July 26 dha natti fakkaata interviewun koo. Ji'a akka kan keenyaatti ji'a 11ffaa gaafame akka biyya kanaatti ji'a 11ffaa gaafame akka ta'e dagadheera. Eebbi keenya interviewun imbaasii qabu torban tokko dursa eebbisiisuudha karoorri koo. Sigalee maaliif imbaasiinis kan isaan barbaadan fiilmiin sun weebsaayitii dhaabbaticharra jiraachuu sosochiin awarenansiin waa'ee fiilmii kana biizinesii sanaaf akka naqu beekuu barbaadan imbaasiinis waraqaa naa kennuuf yookaan viizaa kan argadhuuf jechuudha tuurii kanaaf. So dursa eebbisiisuudha karoorri koo tun imbaasiin seeniin jechuudha interviewudhaaf. Kanaa jennee kadhame kan amansiifanne galma tiyaatira biyyaalessaa. Guyyaa nu duraa fageessee turan bara 2010 ji'a 11ffaa keessa eebbi keenya 2017 nu dabarsuuf turan yaa isaan immoo qabamaa nu jedhanii kadhaame qaanitu amansiifanne editingiifis yeroon baay'ee nu rakkisaa ture maaliif hojichi akkuma amma jedhamee editeraaf iyyuu hojii haaraa daayirekteraaf hojii haaraa piroodiiseraaf hojii haaraa maaliif kitaabarraa fiilmii qophaa'ee jiru hojii ijoollee keenya hunduma biratti hojichi hojii haaraa waan ta'eef of eeggannoo cimaan hojjetamaa ture. Kanaaf yeroo bal'aa barbaada ture. Hojii san hamma gaafa guyyaa kun innuma jira keessumaa fiilmii gaafa eebbisiisu namni haga gaafa guyyaa eebbaattu editingii kan si jalaa irratu hin jira. Namoota waan kan hojjetan atis yoo gaafatte munuma jira mudannoon kun. Faayinaalaayiz godhadhee torban tokko torban lama uffee jedhee taayitanii agarsiifadha jechuun dandeessu. Inumatti bubu'atta wanta kana fooyyessu sagalee saawundi iskoorii saawundi muuziqii tiraakii waan kana fooyyessu. Hojii kana irratti birriin ba'ee birrii guddaadha. Kana namni hojii kana keessa ture baay'een isaan beeka. So guyyaa eebbaa sana utuu hin jaallatiin hamma gaafa borumtaatti editing irra ture. Maaliif faayilii xiqqoo ishee wal keessa mammakameera baay'ee waan waraabameef. Sakana ganaa duuba deebi'een kaasu rakkoo achi ture hedduudha waan baay'ee abdii kutachiisu baay'ee ture waraabbii keessatti. Sana duuba deebi'ee kaasuun barbaadanii mudannoo hojii keessa jiru waan fudhadhuuf jechuu barbaadeen. So editorri illee baay'ee rakkataa editii gochaa ture. Daayirektarri jalqabaa dhiisee adda kuteera waan ta'eef mucaan inni lammaffaatti darbee fi editorri utuu namoota qaama waliin beekan ta'ee ammoo kanayyuu milkaa'uu irratti rakkoo godhata ture natti fakkaata. Kanaaf guyyaa eebbaa jala dhufee bu'e. Maal goone isaanis nu gaachaa turaniiru. Anis akka isaan anamma ofii kooti yeroo sana hojii maaliin hojjedhaa ispoonsera barbaadu haala eebbaa haala mijeessuu sun qofa immoo hin jiru dhaabbati kun PLCdha mootummaan riippoortii ji'aan irraa barbaadaa namoota hojii kana hojjetanii maal riippoortii akka isaan dhiyeessan hojiin koo kun bora akka tuufuuf immoo waan dippiloomaasii hojjechuu qabu akkuma nammas hin jedhe immoo fiilmii kana biyya alaa tuurii gochuudha karoorri koo isaan faan namoota gonkumaa qaamaa waliin beekni wajjinan halkan guutuu ta'an bulan isaan faan dubbachaa bulan namoota biyya alaa jiran akkamitti akka naqee biisu koree eenyutu naa ta'uu danda'a maal akka ta'uu qabu. So akkaan biizii ture. Yeroo sanatti mucaa daayirektera editeraa wajjin hojjetu sanaan itti agarsiisa haa ilaalanii maaliif nuufis bu'aadha waan ta'eef wanti kun dadhabina miti. Ilaaluu qabus immoo anis itti nama waan kanatti waan ta'eef. Guyyaa eebbi boor jedhamee jimaata or kamisa natti fakkaata. Yookaan jimaata yookaan kamisa guyyaa kana dagadheera. Iskiriinii galma cheekii godhachuudhaa fi mucaadha daayirekteraan biyyaadhaanii even laaptooppii dhufee biiroodhaan bira fuudhu sana yaadadha. Laaptooppii fuudhee mucaan haala naa mijeessu faayinaansii na gargaaru tokkos hin jira. Sadii ta'anii artistii Mulgeetaa Nagaasaa fiilmii sana keessatti illee nama shoora guddaa taphateedha. Haala galmaa isaanii nama baay'ee na gargaaraa ture nama baay'ee kabajuudha. Isaanii illee sadii ta'anii akka isaan deeman na yaada. Ani yeroo sana I think naqamtee jira ta'ee eessa kan jiru beeku iddoo fagoo wayii jira. Waa'ee hojii kanaaf ta'e beeku. Ilaalanii achumaanii yeroo galmarra saawundi cheekii godhannu yeroo saawundi siistemichi keessaa cheekii godhannu ilaalanii obbo Saayyaasittis immoo dhaqaa ilaalaa jedheen ture. Maaliif ofii koo dhimma sana irratti waan an biyyi ta'a tureef jechuu barbaadanii ilaalaniiru in ilaalle isaanii dhugaa waaqayyootii hin beeku guyyaa sanaa kaasee. Maaliif hojiin kun hojii guddaadha. Horii guddaatti baasineera dhaabbati kun kassaruu hin qabu. Keessummoota feerrachuu hin qabaa waan meeqan hojjedha mitiire hamma kootti qawwaa hin uumaminiif jechuudha. So isa kana dhimma kana mucaa sanatti dabarsee kennadheeraa inni naa xumura jedhee itti amanee
Ani dhimma isa kanarratti hojjechatti muddamaa ture. Akkan ofii koo beekutti ilaalanii hirmattan beekan. Yoo guyyattiin jala buute iyyuu dura shakkiin koote kana. Inni immoo hojii matuun xumuramne waan ta'eef falan qabu. Galma guyyaa nuti biyyaanne dhiisanii jarri fidanii intinaa nu godhan kiraawudii nu godhan guyyoota keenya fidanii achi as nutti butanii. Ansilaa akkan sila sii kaasee guyyaan ani ittiin baasii intarviiyuu seenu torban tokko hambisee eebbatti dhiyaanna jedheen ture. Isaan immoo imbaasii koo utuun hin seeniin guyyaa 14 godhan. Achi nutti siqe. Galma nu jala ga'ee ediitingiin dafee nuun xumuramne mucaan saawundi iskoorii hojjetu muuziqeessaadha. Hojii hedduu nama hojjetudha. Deebiin beektaa Daawit Addasee jechuun jaalaluma hojii kanaaf qabuun malee horiin isaa kaffalu horii guddaa taanaan miti. Hojii meeqa dhaabee istuudiyootti halkanii guyyaa saawundi iskoorii isaa akkuma argitan saawundi iskoorii bareedaa hojjete. Muuziq tiraakii isaallee isumatu nu hojjete. Kana keessan ture waan ta'eef akka isaan ilaalaniif immoo fedhii guddaan qabaa himeera haalallee mijeessuun narra jiraatullee mijeesseera. Inni ilaalle ta'ee inni ilaalaa jiru ta'ee garuu dhugaa dubbachuuf hin beeku akkuma kenna geedeen gaddan ilaalle kan jedhan isaanumarraa malee. Kunis egaa deebii kallattii kennuullee miti akka kanatti dubbachuunis bareedaa ta'e miti isaanii fi deebii akkasii kennuus baay'ee fedhiin qabu. Garuu dhugaan jiru immoo akkasuma kanaadha jechuu barbaadeen. Tole kan biraan waa'ee egaa waliigaltees gootanii waan jirtanii fi biiroo aadaa fi tuurizimii akka fiilmiin kun hin agarsiifamnee fi akka dhorkuuf gaafachuu isaanii obbo Isaayyaas dubbatanii turanii. Mee karaa keessaniin maaltu jira? Biiroon aadaa fi tuurizimii maal isiniin jedheera? Biiroon aadaa fi tuurizimii waan nuun jedhin qabu amma ammaatti fiilmii kan agarsiisuuf dhorkuu waanta jedhus yaani waanicha yooma miidiyaa irratti haasa'amuuf jedhame malee ganatti waan seera qabeessadha. Hojiin kun hojii seera qabeessadha. Dhaabbata hojii kana hojjetes hojii seera qabeessa hojii gibira mootummaa kaffaluudha. Dhaabbata gibira mootummaa kaffaluudha. Dhaabbata beekamtii qabuudha. Hojii kanatti immoo horii maallaqa isaa faayinaans godheeti kan inni hojjete dhaabbati kuni. Aadaa fi turizimiin Oromiyaa hojii kana dhaabaa dhiisaa nuun hin jenne. Yeroo hojii kana hojjenne akkuma seera adeemsa hojii aartii kamiyyuu aadaa fi turizimiin Oromiyaa itti gaafatamummaa inni qabu iskiriiptii sana fuudhee gulaaluudha. Gulaalee aadaa isa fuudhuudha uummata kanaa hin madaalaa iskiriiptiin kunii uummata kana keessatti rakkoo biraa ilaalcha biraa hin uumuu jedhee ilaalee sii kenna yoo ta'u iskiriiptii aayidaa mataa keetii barreessee geessite iyyuu kana muuxannoo 2-3 nan qaba geggeessee gulaalchee waan hin beekuufi. Inni kun immoo kitaabarraa diraayivdii ta'e waan beekamaa waan ta'eef isaan immoo kitaabichaa fi fiilmichi wal madaalaadha. Fakkeenyaaf amma guyyaa jalqabaa fiilmii hawwiitii. Hawwii jechuun kitaaba asoosama hawwii hoogganaan aadaa fi turizimii Oromiyaa itti aanaanii beeka dubbiseera yeroon kutaa walama baradhuun dubbiseedhee baay'ee sarpiraayiz ta'e baay'ee gammadeetiin hojiin kun hojjetamuudhaa fi amalee isaa qabaanne ka'uu keenyatti baay'ee nu jajjabeessaa ture. Garuu akka deemsa hojiitti waan ilaalamuu qabu ilaalamuun dirqamaa naan jedhe. Hankanatti immoo akka inni dafee waraqata nuu kennamuuf gulaalliif yeroon fudhata waan ta'eef jechuu barbaadeen lakkii naan jedhe daangeessee maaliifi iskiriiptii achirraa qopheessuu keessan dhageenye malee kitaaba sana wajjin kitaabicha dubbisne malee iskiriiptiin dubbisne dubbisuu qabnaa jedhe. So maal jechuu barbaadeen dubbifameera jechuu barbaadeen kitaaba sanaa fidi iskiriiptiis fidi lachuu kennee fi aadaa fi turizimiidhaa fi qaamni kitaabas dubbisuu qabu qaamni iskiriiptii dubbisuu qabu dubbisanii iskiriiptiin kun kitaaba sanarraa yaada sirriidha qophaa'eera waan ta'eef hojjechuu dandeessu jedhanii waraabbiitti akka galu waraqaa nuu kennanii turanii sanumarra dhaabbannee hojjechaa turre. Erga hojii keenya waraabbii finnee kunoo adeemsa jiran keessa darbinee eebbaaf geenye immoo galmuma kana argachuuf iyyuu dirqameessaa kaatan masachii kaataa jechuudha. Aadaa fi turizimii Oromiyaati kaataa. Isa sanas deemnee faayila keenya haardiskiin fuunee dhannee namni taa'ee ilaaluu qabu qaamni isaan seektara sanarra kaatan taa'ee ilaalee ergaa isaa maalsaa hundumaa dhaggeeffatee qulqullina barbaachisuu isaa waan ta'e isaan itti madaalan isaantu beeka amma nuti kennuufiin ala waan biraan beennu galma tiyaatira biyyaalessaa akka argannuuf galma sanatti qaamota barbaachisu hundatti ispoonseraaf iyyuu even tuurizim ministeeriin yeroo sana tuurii gochuu fiilmiin kun karoora waan qabuuf akka isaan deeggarsa nuu godhaniif illee sanallee nuu barreessan maayira dhaabbatanii fiilmii sana waraabbiis arga gulaalanii booda jechuudha. Ediitingii isaa salumaa erga gulaalanii booda tuurizim ministeeris gaafa deemnu isaanis ilaalanii faayilicha ilaalanii hojiin sun hojii
Oromoo qofatu hin taane akka biyyaatti iyyuu hojii jaalala qabu ta'uusaa beekanii leetarii nuu kennaniiru. Dhaabbilee miti akka Itoophiyaatti dhimma fiilmii irratti hojjetanii rikokonaayiz godhan fiilmiyyuu sartifikeetii naa kennee jiru. Dhugaa dubbachuuf guyyaa 3 ilaalanii isaan immoo. Even akka nama keenyaatti miti. Taanii guyyaa 3 guutuu ilaalee namichi dhaabbata sana warra Itoophiyaa fiilmaa maal jedhu afaan kana baay'een beeku. So isaantu ilaalee sartifikeetii istaandardii piroodakshinii isaa akkaataa taatotaa waan hunda waan ilaaluu qaban. Istaandardii mataa isaanii qaban miti dhaabbatoonni akkasii ilaalanii fiilmiin kun fiilmii ulaagaa mataa isaa danda'e guute. Hanqinoota jiran garuu wanta isaan kennanis hin jira. Amma fakkeenyaaf waanuma takkaama nuti hin dubbanne daawwataan afaan Oromoo hin dubbanne hanqina inni fooyyedha inaa kennan jiru amma isaan. Ani waliin barumsa irraa baradhe jechuudha warra sartifikeetii isaanii kennirraa. Baay'ee gadi bu'anii wantoota xixiqqoo akkaataa diyaaloogii irratti kostiumii irratti waan dubbatamuu qabullee dubbataniitu yaadannoo kennaa turanii. So fiilmiin kun callifamee akka silasii kaasee saayidii tokko duwwaa qabatamee waan akka haasaamu kana miti. Dadhabbii hedduu keessa darbamee ogeessis ilaaluu qabus ilaalee hanqinooti jiran immoo akkuma sila jenne hanqina hojii kana keessatti mul'achuu danda'us mul'ateera sirriidha hin jira. Garuu hojiidhumaa haga yaadametti hojjetamee maallaqa hedduun itti ba'ee dadhabbiin namoota qaamota hedduutti hirmaatamee hojjetameedha waan ta'eef aadaaf turizimiin illee kana beekee dhumatu waraqata nuu kennee ture. Garuu fiilmiin keessan kun kufaadhaa kitaabaaf fiilmichi waliin fakkaatu jedhanii hojii kanaa hin agarsiisnaa nuun hin jenne. Agarsiisneerra agarsiisaa jirra boris hin agarsiisna. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannu karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Hamma dhumaatti daawwadhaan waliin turaa turtii gaarii. Egaan daawwattoota keenya biiroo aadaa fi turizimii bilbilaan seensisuudhaaf yaalatuma jirra gammaatti isaanii hin arganne. Afgaaffii kan amma xumurutti yoo arganne kan gidduu gashinu ta'a yoo dhabne garuu yeroo biraa deebii isaanii yoo danda'ame kan isiniif dhiyeessinu ta'a jechuudha. Kan biraan komii kaffaltii wal qabatee walitti dhufeenya isiniif taatoo gidduu jiru dabalateedha wanti ka'ee ture. Mee komii kana isinii kaffaltii kaffaluu irratti taatoo hojii walii galtee qabaachuu irratti akkam turtanii mee akkamittiin ibsita isa kana? Kana irraa dhageessime. Tokkoffaa obbo Isaayyaas miidiyaa irratti dubbatanii turanii. Lammaffaa immoo taatota keessan keessaa namoota muraasa namootan argadhe haasofsiisuuf yaaleera. Namoota waa'ee fiilmii kanaa beeku jedhee yaadus maqaa isaanii parsanaalii waamuu hin danda'u asirratti garuu qunnamuudhaaf yaaleera. Xiqqoo waliigaltee irratti rakkinni akka turee fi kaffaltii irratti komiin akka jiru dhaga'een ture. Meessa kana isin akkamittiin akka dhaabbata keessanitti akkamittiin ibsitu kana? Haala kaffaltii isa kana qaamumti dhimma kanaa irratti gaaffii qabu parsanaalii waan na gaafachuu danda'u yookaan immoo dhaabbata gaafachuu danda'udha. Adireesiin keenya beekamaadha. Bakki itti waliigaltee goones beekamaadha. Waliigalteen seera qabeessaa jira. Taatota faana jechuudha waliigaltee namni waliigaltee malee hojjetee hin jiru. Hojii fiilmii hawwii keessattis immoo namni kamiyyuu namni qooda fudhate kam utuu birrii dhaabbata faaya entertainmentii hin qammasiin namni hojii sana hojjetee hin jiru. Akkaataa waliigaltee inni seera qabeessi maal jedhaa taatoo tokko wajjin gaafa waliigaltee goonu yookaan kiruu piroodakshinii haa ta'u taatota qooddatan haa ta'u persentii 25 kaffaltii dura persentii hafe immoo eebba fiilmii booda bu'aa argamurraa akka isaanii kaffaludha waliigalteen keenya jechuudha. So sa persentii 25 jalqabu nama hundumaaf kaffalameeti kan hojiitti galamee jechuudha. Dhaabbati kun erga hojii hojjete kan ammoo gabaatti baafatee bu'aa argate raamu maal godhaa persentii hafe kaffalaafi jechuudha. So fiilmiin kun immoo akkuma argamaa jiru yeroon itti agarsiisni haa ta'u rakkoo uumame baay'een beeku daawwataan guyyaa sanatti haalaan hin argamne ispoonsorii hin argamne galii argachuu qabu hin arganne deebi'ee persentii hafe sana kaffaluuf haala mijataa hin arganne. Garuu gara fuulduraatti karoorri nuti qabnu namoota tokko wajjinis namoota yaada isaanii si wajjin na wajjinis wal quunnaman hin jiru namoonni hojii kana keessatti qooda fudhatan namoonni gurguddoo hedduu waan jiraniif maal gochuu qabda akkam gochuu qabda kan na gorsanis hin jiru taatotuma keessa akkuma komii kan dhiyeessu jiru kan immoo yookas goote gaarii taanaan jedheessu hin jiru jechuu barbaadeni. So maal gochuu qabna yeroo fakkeenyaa fi yeroo naqamte irratti deemnee agarsiisuuf turre.
taatotuma hojii kana keessatti qooda fudhatanii birriillee guutummaa hin fudhanne wajjinidha hojii sana achitti qopheessaa kan turre na gargaaraas kan turan maal jennee achitti yeroo agarsiisnu jiru taatonni naqamtee irras jiru baay'inaan waan ta'eef waan achi argannu waan nurra jiru sana maal goona kaffalanna. Jalqabama namni galii argattee boorsaa keessa kaa'achuurra kirriitii jirtu ofirraa baasaa deemta mitiire waan hojjettu sana gaafa hojjettu. So akkasittidha ture karoorri keenya deemnee Oromiyaarra gaafa deemnee agarsiisnu waan argannurraa kaffalaa deemuudha gara fuulduraatti. Boris akkanumatu jira. Isa kaffaltii jalqabaa garuu tootaalii kaffalamee hojiitti kan galame agarsiisuu booddee sanatu xiqqoo gufatee hojiin egaa amma deemnee akka garaa keenyatti agarsiisuuf haalli mijataan hin argamne haalota gara fuulduraatti hojjennee milkeessinu keessatti immoo numa kaffallaa jechuudha. Kan biraan egaa obbo Isaayyaas agarsiisa fiilmii kanaa magaalota Oromiyaatti yeroo deeman quban qabu jedhanii turanii namoota naannoo kee jiran irraa qulqulleeffachuu yeroo yaaletti garuu kan Ciroo fi Naqamtee kan haala mijeessaa tureyyuu obbo Isaayyaasidha waan jedhu tokko dhageen ture'anii isaan garuu ani quban qabuudha kan isaan jedhanii mee kana ati akkamittiin ibsita? Ana misila yaada tokko sii kaaseen ture. Yaadota achi miidiyaa irratti dubbatame sana hundumaa fi ani taa'ee deebii akkanaa kennuu hin barbaadu jedheen ture maaliif kabajanii obbo Isaayyaasiif qabuun malee waa biraa miti. Akkuma hawaasa Oromoo tokko akkuma ilma Oromoo tokkotti isaanii nan kabajaa hojii Isaayyaas nan kabajaa garuu maqaa dhaabbataa balleessuu eenyuyyuu mirga hin qabu. Dhaabbati kun dhaabbata seera qabeessadha. Dhaabbata mootummaaf gibira kaffaluudha. Callisee namni kamiyyuu maqaa dhaabbata keenyaa balleessuu hin danda'u. Inni kun seeraa hojii walitti nama buusa. Asirratti dhugaa eenyu beeku qabu tokko miidiyaan callisee qaama ta'e tokko duwwaa qaama nama miidhame jedhu tokko duwwaa waamee maqaa dhaabbata tokko hamma badutti gaafa dubbatamu miidiyaan sunu itti gaafatamummaa seeraa jalaa akka bahuu hin dandeenye kan natti fanaan. Maaliif qaamni komii qabus dhaabbati sunis bakka ol bira jirutti dubbatamuu qaba ture dubbiin kun tuuteera ta'e. Fiilmii hawwii yeroo turii gochaa turre ani odeeffannoo isaatiin ala isaan dura deemen beeku isaan dudduuban deeman. Odeeffannoodhaanis bilbilaanis deemsaanis isaan dura deemen beeku dubbiin kun anuma sii galadhee yaada. Yeroo kamuu isaan dura deemen beeku isaan duuba deemaan ture jechuu barbaadeen kan karaa naa baasu isaanii jechuu koodha. Akkamitti akkana odeeffannoon qabu jedhan garuu isaaniif waaqayyo isaaniitu beeka. Egaa komiin gama keetiinis gama isaaniitiinis kan ka'ee jira. Wantoonni furmaata barbaadan ni jiraatu. Mee gara fuulduraatti akkamittiin furuudhaaf yaaltu sababni isaa kuni isin gidduu qofa osoo hin taane jaallattootaa fi warreen kitaaba hawwii jaallatan warreen dubbisan hundumaayyuu kabaja isaaniif jecha wanti kun furamuu sababa qabuu fi gara fuulduraatti akkamittiin furuudhaaf yaaltu? Kun yaada hojii kamiyyuu haa ta'u dhimma fiilmiis haa ta'u jalqaba irratti biizinesiidha kan walitti siidu. Eenyu wajjin akka hojjettuu fi kan walitti fidu biizinesiidha. Ati humna biizinesii ati humna faayinaansii qabdaa ani humna beekumsaan qaba yoo ta'e beekumsa koo kana irraa bittee maallaqatti jijjiirtee ani waan qooddachuu qabu naa qooddaa atis immoo bu'aa argachuu qabdu. Maallaqi keessun waan si hojjete bu'aa si argamsuu qaba beeziin isaa si deebi'ee jechuudha. Kun adeemsuma biizinesiidha. Yeroo akkas ta'u waliigalteen mataa isaatiinuma jiraata. Waliigalteen seera qabeessaa ta'u yookaan waliigaltee akkaataatti waliigalee qaamni sun lamaan akkatti waliigalee kamittuu waliigaltee numa godha. So hojiin kun hojii waliigalteedhaan itti galameedha. Waliigalteen akkuma jirutti jira. Adeemsa waliigalteen sun jedhuun hojichis akkuma jirutti jiraata jechuudha. Tolee Lalisaa waamicha keenya kabajee waan dhufteef guddaa si galateeffannaa gara fuulduraatti dhimma kanaaf yoo si barbaanne kan deebisnee si bilbilu ta'a kabajaan bilfaadhu. Ayyee galatoomaa isinillee dhugaa dubbachuuf carraa kana naa laattanii rakkoo jiru beekuudhaaf yaalii isin gootan baay'ee bareedaadha. Egaa rakkoon hojii keessatti numa uumamaa rakkoo furuudhaaf immoo waliin mari'achuun dubbii jalqabaati. Maree gaarii gooneerra jedhee yaada. Atillee baay'ee galatoomii hojii bareedaarra jirtaa jabaadhutti fufi.
Ayyee galatoomna. Qophiin keenya isin gaafannu torban kanaa kan amma daawwattan ture. Egaa torban immoo obbo Saayyaas Hordofaa wajjin wal beellamnee jirra. Gama isaaniitiin waan jiru immoo isaanii waliin haasofna. Akkasumas immoo fiilmiin kun hin agarsiifamamuu hin agarsiifamuu eeyyama akkamii qaba hin qabu kan jedhu immoo deebii aadaa fi turizimii Oromiyaas torban dhufu kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Qopheessituun sagantaa kanaa Lalisee Mokonnin ture. Akkasumas ogeessota kaameeraa Abdii Magarsaa fi Rarees Zagayyee waliin turre. Hamma torbaniitti nagaan tura.